Baddee maaliif baddee warroonni jettanii haalli jireenya baay'ee ulfaataadha. Inni duraa jechuudha. Mana tokko qabaattu malee ol kaatee bakka feetetti firii taatee waa hojjechuun ni ulfaata. Mana biyya kana keessatti wantoonni sitti ulfaatanii mana jechuudha. Mana hoon qabaatiin kiraa mana argachuuf baay'ee ulfaataadha. Dhugaan isiniin jedha. Dhugummaan isiniin jedha. Inni biraan mootuyyuu warroonni biyyoota Arabaa keessa jiraatan biyyoota biraa biyyoota garagaraa keessa jiraatanii maatii keessa Ramadaan dhufee jira. Maatii keessaniif sukkaara, buna, timira, duqeetii, mokoroonaa, paastaa, wantoota garagaraa, uffata salaatarraa, masgajaarraa, wantoota garagaraatiirraa maatii keessan yookiin immoo hiyyeessa biyya keessaa, rakkataa biyya keessaa yookiin immoo masgiida sadaqachuu warroonni barbaadan lakkoofsa kiyya asirratti isin maxxansa lakkoofsa kiyya kanaan na dubbisuu dandeettanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii isin jecha ande nagaa koota alhamdulillah galata rabbii yaadamoo deebine walitti dhufnee jirra. Hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya isinirraa tureen jira like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Akkuma beekamu Muna maaliif baddee warroonni jettanii keessa nagaafataa turtanii koomentii jalattis barreessaa turtanii dhugaa dubbachuuf haalli jireenya baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaati yoo mana qabaatiin viidiyoo muraama jettee hojjechuun sitti ulfaata. Dursaa manas barbaachisa. Manni kiraan biyya kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Dhugumaan isin jedha. Kilaasii takka lama otoo qabaate kilaasii takka odoo mataa keetiin qabaate baay'ee itti gammadee jiraata. Biyya kana keessatti immoo dhugaan isin jedha miti baay'ee ulfaataadha mana. Manni baay'ee ulfaata. Ani kan hin badeef haalli xiqqoo nanti mijanne inshallah amma deebi'ee gara fuulduraatti waliin hojjenne jedhee abdiin qaba. Inni itti aanu immoo warroonni biyyoota garagaraa keessatti jettan maatii keessa yookiin biyyoota keessallee maatii keessanii Ramadaan dhufee jira. Diini ji'a akka yeree ji'a Ramadaa jeetti sadaqatu jeetti ofii gaafatu jeetti sheexaanni hidhamu. Kanaaf rakkataa gargaaruu barbaadan akkasuma mootuyyuu maatii keessan yookiin ollaa keessan yookiin masgiidaaf warroonni kennachuu barbaadan sadaqachuu barbaadan diini ji'atti sadaqatanii ji'a Ramadaatee ji'a akka hiriitee waan qabdanirraa fakkeenya sukkaara, buna, zayita, timira akkasuma wantoota garagaraa mokoroonaa, paastaa, uffata irraallee jechuudha. Namoonni sadaqachuu barbaadan amma viidiyoo kiyyannatti irratti deebi'ee jira YouTube irratti inshallah. Aloo jechuun dagatina bakka barbaadanitti isin geessuu danda'a inshallah. Kanan isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya asii achi inshallah isinirraan badu. Akkuma beekamu Munaan kabaddeefillee rakkoon ishee xiqqoodha. Xiqqoo kanuma haaloo manaati isin jedheen jira. Dhuguma dubbachuu fi wantoota sitti dhufan si qunnaman hunduma obsaan dabarsuutu barbaachisaadha. Biyya kana keessatti haalli manaa ni ulfaata isin jedheen jira. Gaaf mana tokko baatu mana tokko argachuun sitti ulfaata. Gaaf mana tokko baatu mana tokko argachuun sitti ulfaata. Maaliif hojjetanii gaafa dura mana gaarii tokko argatte ta'e namoonni biyya kanatti xiqqoo dabalii yookiin mallaqaa yoo argatanii si baasu. Isa san seensisuuf waan ta'eef jechuudha isin galee. Ani kan badee fi xiqqishuuf haalli natti hin tolle kanumaaf badee garuu waa dhufu hundumaa obsuu qabda. Obsaan dabarsuu qabda. Akkuma sitti dhufetti otoo hin taane obsaan dabarsuu qabda. Gaafa obsaan waan hundaa dabarsan immoo milkii ta'a, milkaa'ina ta'a. Isin jechuu barbaada ani dhugaa dubbachuuf waan hunduma keessatti rabbiin isin hundumaafu obsa isin haa kennu. Waan hunda keessatti jecha namaas ta'ii waan biraas ta'ii hojii keetis ta'ii hojii biraas ta'ii waa hunda kana keessatti obsa qabaachuun barbaachisaadha. Namni jireenya isaa keessatti rakkoo bitaan sitti dhufte, rakkoo mirgaan sitti dhufte, rakkoo kallattiin yookiin duuba yookiin garma kan kaaban kibbaan bahan dhiyaasitti dhufte dirqama danda'uun kee jechuudha. Dirqama danda'uun kee sababni isaallee maaliif yoo rakkoo kana hin dandeenye ati boru ifa argachuu hin dandeettu. Boru yoo gaari tokko fakkeenyaaf kan jiraatu ta'e gaari tokko yoo kan jiraatu ta'e gaara kana hin jiisa jettee odoo yaanne otoo hin taane malaan akkamitti baa gaara kana jettee gaafa yaaddu wayya.
gaaf rakkoo sitti dhufe hunda bootu gaaf rakkoo sitti dhufe hunda keessatti miira hamaa keessa galtu uf aansitu uf cinqitu ni kufta gaara guddaa kana dhiisiti tabba xiqqoo bahuuf ni ulfaata sammuun kee waan si cinqamu sammuun kee waa hedduu yaadu sammuun kee yookiin addunyaa kanarra dhabamsi jedhee ka yaadu fa'aatu jira bara gaaf rakkoon tokko si mudate namoonni tokko haalli isaan itti fudhatanii lafa kanarra maal yoo dhabama ta'e kan jiru namoonni akkasii sun ni jiru dhugaan isiniin jedha ni jiru yookiin immoo isin keessa warroon na daawwattan kun yookiin rakkattee yookiin wantoota garagaraatti si mudate haalumti tokko odoo akkas ta'ee jira odoo lubbuu kee kana dhabamsiise wantoonni akkasii ka jedhan hedduutu jira miti ati jiru addunyaa tana tarkaanfachuuf rakkoolee sitti dhufan hunduu danda'uudha rakkoo sitti dhufe hundumaa danda'uudha isa beekamaa rakkoo sitti dhufe hunda yoo dandeetti ati borimmoo fuuldura kee ifa isin galee kanaaf namoonni tokko amma nama tokko gaafa badu haalan taanetti fudhataa garan taanetti isa fudhataa dhimma biraatti isa fudhataa miti alhamdulillah rabbil alamin hunduma caalayyuu rabbi fayyaa namaa haa kennu fayyaan waan hunda caalti fayyaa jechuun dhugumatti warqiidha fayyaa guutuu qaama keetii yoo qabaatte ati wallahi billahi waan feete dalagachuu dandeetta waan feete lafa kanarratti namoonni tokko amma biyyuma kana keessa ta'anii gizee tokko hojii wayiitiin namni na arge wanni achirratti wanni nama taazabu keessaa nama san taazabee hojii kana hin seena jedhee itti xiyyeeffadhee gaafan jedhutti hojiin kun siin ta'u jedhee namni na dhooggee jira hojii san jechuudha garuu ani odoo itti hin hojjedha jedhee itti karoorfadhe hojii san jedhee itti fufuu danda'a nama saniif hin dhibne garuu immoo ofii kiyyaa bakki kunii xiqqoo injiraa miti kan jedhutu yaada sammuu kee keessatti seef ta'e malee hojii san tuffadhee dhibne nama gaafa waan tokko hojjechuu hedduu dursaa mataa kee mari'achiisi lamaffaa nama gaarii tokko mari'achiisi maaliif tokko karaa sharrii si gorsa tokko karaa khayrii si gorsa waan akkasitu jira hojii tokko hojjechuuf immoo dirqama argate taanan xiqqaarraa guddaa ta'a ani garuu akkasitti fakkaatutti xiqqashurraa gaaf kaate sadarkaa guddaa geetta Senegalee namni kamuu doktorri ta'ee maalis ta'ee mootummaas ta'ee waan fedhee yoo ta'e xiqqarraa jechuuf sinin jedhe haasan kana hunda keessatti wanni kana haasayeef waan hunduma keessatti wantu keessatti qabatanii badiinsa ji'a tokko baduu kiyyaa fi amma mootuyyuu inshallah gara YouTube yaatti deebi'een jira video kenna guyyaarra inshallah gadi isin dhiifama isin immoo like gochuu share gochuu hin dagatina akkas isin jechuu barbaada obboleen kee warroonni addaan babbanne amma walitti deebinee jirra inshallah wanni haasaa kana hunda keessatti kaasif hammam namni obsa kan qabne kan jedhurraa kan ka'edha kanaaf video biraatti nama walitti deebinuti obboleen kiyya nagaa turaa like gochuun share gochuun commentii barreessaa isin jechuu barbaada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhaamsani dhaamadhu kanuma